Ashamaa jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haa gochamu. Odeeffannoo ispoortii fi seenaa taphattoota addunyaa beekamoo irratti odeeffannoowwan nuti hojjennu namoonni dhaggeeffachuu barbaadan chaanala keenya sabiskiraayib godhaa jechaa odeeffannoowwan qabannee dhufnetti isin dabarsina. Wanca addunyaa 2022 Qataaritti gaggeeffamee booda erga Arjentiinaan injifattee asitti guyyaarraa maqaan Liyoonel Mesiidhaa miidiyaalee irratti kaafamaa ooluun baay'inaan mul'ataa jira. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan taateeleen adda addaa wantoonni hedduun maqaa isaatiin dhaga'amu kanuma itti fufan hoggaatu kanneen keessaa kutaan Liyoonel Mesiin yeroo tapha waancaa addunyaa Qataar taphachuudhaaf Qataar turetti yuunivarsiitii Qataaritti qabatee keessa jiraachaa ture. Akka godambaatti qabatamuun mul'ataa jira. Mootummaan Qataar kutaa Liyoonel Mesiin qabatee keessa bulaa ture. Sichi godambaa seenaa ta'uudhaan turistoonni akka daawwatamuun godhe jechuudhaan irratti hojjetaa jiraachuun mul'ataa kan jiru hoggaa ta'u, kunis taphataan cimaan addunyaa kun waancaa addunyaa biyyattiitti gaggeeffamaa ture injifachuu booda kan dhaga'amaa jiru. Kun ammoo turistoota baay'inaan gara Qataaritti gara fuulduraatti harkisuuf illee gahee olaanaa akka qabutti gabaasa hedduu irratti mul'ataa jira. Yoom kana qofa odeeffannoo gamoo biraatiin ammoo gamii sarara ittisa PSGdhaa Sergio Ramos hiriyaa isaa fi waayila isaa guddaa kan ta'e Lionel Messi arguudhaaf muddama keessa jiraachuu himuunsaa mul'ate. Lionel Messiin erga chaampiyoonaa waancaa addunyaa ta'e asitti hedduu isaa arguudhaaf dhiphachaa jira kan jiru hoggaa ta'u, chaampiyoonaa addunyaa Messii waliin haasa'uudhaaf obsuu qofaan dadhabee jechuudhaan waancaa addunyaa dhuungachuudhaaf baroota dheeraadhaaf waan qabu hunda qusachaa ture jechuudhaan kana argachuu isaatti akka inni gammade dubbata. Nutis akka inni kana argachuudhaaf dhamaa turre agarreerra kan jiru Sergio Ramos. Amma ammoo Paaris Jarman taa'ee Lionel Messi bara durii san duukaa ilaaluu qabna. Kilabichi abjuu isaa yeroo dheeraadhaaf chaampiyoon liigii akka ta'uuf qabu san dhugoomsuu qaba jechuudhaan dubbata. Arjentiinaadhaaf hojjetee jira. Amma humna isaa hunda kennuudhaan PSGdha. PSG'n chaampiyoonaa liigii akka injifatu gargaaruu qaba. San booda kophee isaa fannisuudhaaf akka inni hin yaadne abdii guddaan qaba jechuun dubbata. Liigiiwwan olaanoo Awurooppaa keessaa bakkoota tokkotti deemee maallaqa guddaa argachuudhaaf fedhii qaba jedhanii yaadu. Biyya alaa deemuurra tapha chaampiyoon liigii Awurooppaa taphachuun jireenya kubbaa miilaa isaa xumuruu akka jaalatu natti himee jira jechuudhaan haala addaatiin dubbachuun isaa mul'ata. Odeessa biraatiin immoo morkataa yeroo hundaa Lionel Messi ta'uudhaan addunyaa irratti maqaan isaa kan ka'u Kiristiyaanoo Roonaaldoo irratti duula banamee wajjin wal qabsiisuudhaan pirezidaantiin Turkii Rasiib Tayyip Erdogaan yaada kennachuun isaa mul'ate. Pirezidaantiin Turkii duula Kiristiyaanoo Roonaaldoo irratti banamee ilaalchisuun yaada kennataniin yaada isaanii keessatti ijoo akkana jechuun dubbatani. Kiristiyaanoo Roonaaldoon erga ifatti uummata Filisxiin bira dhaabbachuu isaa beeksises duulli maqaa balleessuu isa irratti banamee jiru kan daangaa darbe kan jedhan hoggaa ta'u, kilabni Maanchister Yuunaayitidii fi gareen biyyoolessa Poorchugaal Kiristiyaanoo Roonaaldoo teessoo jijjiirraa kan ta'isaniifis shira siyaasaatiin ala sababa bu'uuraa tokko hin qaban jechuun dubbachuun isaa mul'ate. Dandeettii kubbaa miilaa isaa Roonaaldoodhaaf addunyaatu ragaa ba'eef kan jiru hoggaa ta'u, taphataa gita hin qabne teessoo jijjiirraa teessuun hamilee Roonaaldoo miidhuudhaaf yaaluun dadhabina akkasumas salphina guddaadha jechuun ibsuun isaa mul'ate. Haaluma Kiristiyaanoo Roonaaldoo wajjin wal qabsiisuun odeeffannoo fi duulota deemaa jiru wajjin wal qabsiisuun Zalatan Ibraahimovic yaada kennateen jalqabumaa Roonaaldoon Mesii faana dorgomaa hin turreem dhugaa dubbachuudhaaf Roonaaldoon waggaa hedduudhaaf fiifaa waliin dorgomaa ture jechuudhaan Roonaaldoo wajjin wal qabsee yeroo kana keessatti yaada kennateen dubbachuun isaa ifatti mul'ataa jira. Odeeffannoo gamoo biraatiin Pirimeer Liigii Ingilaandii keessatti maqaa guddaa kan qabuu fi deeggartoota hedduu kilabni qabu. Kilabni Maanchister Yuunaayitid dhiyeenya kanatti dinqisiifannaa guddaa mul'isaa jiraachuun isaa argamaa jira. Dheengadda Old Traafforditti Nootingaam simachuudhaan dhukkee irraa kaasuun gaggeessuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u kanuma wajjin wal qabsiisee deeggartoonni isaa gammachuu guddaa ibsataa jirani. Maanchister Yuunaayitid galchiiwwan mimmiidhagoo Maarkos Raashfoord, Antooniyoo Maarshaal fi Fred walitti aansuun lakkoofsanii deeggartoota isaanii fuulduratti injifannoo qaalii kan galmeessan hoggaa ta'u, Maaniyuun taphoota 16 keessaa qabxiiwwan 29 walitti qabachuudhaan kilabii sadarkaa 4ffaa irra jirtu qabxii takkaan caalame sadarkaa 5ffaa irra qubatee jira. Maanchister Yuunaayitid Pirimeer Liigii Ingilaandii tapha dirree isaa irratti boqonnaa dura galchii lakkoofse kamiyyuun
kan hin mo'amne hoggaa ta'u, walumaa galatti immoo istaadiyomiiwwan garaagaraatti taphoota 123 darbaniin boqonnaa dura galchiiwwan lakkoofsee dursuun jalqabeen tapha tokkos osoo hin mo'amin guyyaa irraa ga'ee jira. Nottingham Forest Istaadiyoomii kanatti Manchester United injifatee kan ture waggaa 28 dura hoggaa ta'u taphoota gosa hundaa 5 walitti aansuun milkaa'uudhaaf hawaa kan gara tapha kanaatti dhufe Manchester Unitedin dhukkeen irraa ka'uudhaan hawwiin isaa karatti hafee deebi'e. Kanuma bu'uura godhachuudhaan Premier League England keessatti Manchester United kilaboota afuriin caalamuudhaan shanaffaa irratti argamuun yaaddoo guddaa kan itti ta'aa ture deeggartoonni isaa miira abdii itti horamuudhaan haala gaariin gammachuu isaanii ibsachuun mul'ataa jira. Gama biraatiin immoo kilabni Liverpool guyyaa Boxing Day taphataa cimaa Neezerlaand Koodi Gaakoo mallatteessifachuun isaa mul'ate. Liverpool taphataa sarara fuulduraa lammii Neezerlaand kan ta'e kilaba biyyattii PSV Eindhovenii taphatu Koodi Gaakoo kan mallatteessifate hoggaa ta'u dargaggoon ganna 23 Gaakoo waancaa addunyaa irratti gahumsa ajaa'ibsaa argamsiiseen ija kilaboota Awurooppaa hedduu keessa gale. Qaataritti biyyi isaa Neezerlaandii nusa xumuraatiif akka geessuuf gahee guddaa kan ba'e hoggaa ta'u tapha ramaddii sadeenuu irratti galchii tokko tokko lakkoofsuudhaan kan inni dinqisiifannaa guddaa horate. Taphataan cimaan kun maallaqa yuuroo miiliyoona 40 fi hanga 50 ta'an jaamuun gara Anfield imalaa kan jiru hoggaa ta'u kilabni isaa duraanii PSV'n ibsa baaseen Gaakoobiin jijjiirraa isaa xumuruudhaaf gara Ingilaand akka imalu ifa godhe. Gatiin ittiin Gaakoob gurgures kilabichaaf rigardii ta'uu kan ibse hoggaa ta'u jalqabbiin Pirimeer Liigii inni baranaa badaa kan jalaa ta'e Liverpool Luis Diyaazii fi Dijaagoo Jootaan miidhamaan yeroo dheeraadhaaf tajaajila isaanii wayita dhaabbatetti dafee Gaakoob mallatteessifate. Manchester United Gaakoob harkatti galfachuudhaaf warra akkaan taphachaa turan keessaa hoggaa ta'u bulchiinsi PSV guyyaa Boxing Day'tti dubbii gurgurtaa xumura Gaakoobiin gara Ingilaand akka imalu hayyamuusaa ifa godhe. Gaakoobiin bara dorgommii kanaa gahumsa gaariirra kan jiru hoggaa ta'u taphoota liigichaa 14 irratti goolii 9 galchee kubbaawwan goolii ta'an 12 ol ammoo mijjeessee kennuu isaa beekse. Tapha Yuuroop Liigii irratti goolii 3 fi kubbaa gooliif ta'u 2 dabarsee laatee jira. Waancaa addunyaa booda tapha Boxing Days kan eegalee Pirimeer Liigii Ingiliziin Liverpool Arsenaal kan dursaa liigichaa ta'een qabxii 15 durfamee sadarkaa 6ffaarra jira. Taphataan ittisa garichaa Virjiniin Van Daayik Qataritti taphataa biyya isaa kana kan leellisaa ture hoggaa ta'u taphataa cimaadhaan gurbaa gaariidhaas jechuun akka malee magaalaa isaa tolchaaf ture. Wanta bakka shaakalaatti arguu wanta dirree dorgommiitti argituudhaan gahumsi hin tuqamne jira isa nutti agarsiisu jeen abdadha isa waliin gammachuun qabachuun dubbachuun isaa mul'ate. Taphataan kunis gara Liverpoolitti erga taphataa dursaa garee biyya isaa ta'e Van Dijk waliin mari'atee booda gara istiidiyeemuu kan murteesse ta'uu ifatti dubbachuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u taphaan Liverpool yeroo itti aanu taphatu irratti hirmaachuudhaa fi wantoota barbaachisu kamuu guutaa jiraachuun isaa gamanumaan himamaa jira.